السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا في دابوتوتا تدعم بينيا مقايشو أرانتنا يادا يوتنا هاسو نسنرا يادا قرتي اتديبيني يادا قبابا مرجر جرنيس ولتي فجو دافي يادا قبابا وان جروف الرواتك شو عايزني قباسو فينا تكناتي نجاش مي daawwattoota fi hordoftoota keenya akkuma beekamu haasofni katiyaatuu fi bahartuu qilleensarra jiru. Haasofni isaan lamaan kun haasawa jaarsa jaartiiti. Kanuma keessatti maqaa shoo balloo shoo dhaamsa inni godhe dhaamsa akka nama tokkotti inni dhaamsa bareedaa godhee fi ati haasawa kana keessa dhaabbadhu jirru kun jaarsa jaartiidha ji'eetii manatti illee itti dhaqee viidiyoo waraabdee jirtan fakkaata. Waraabeetiin ture. Viidiyoo waraabdee jira. Viidiyoo waraabsan keessatti isaan kana hunda bira tokko mana dhaqeetiin haasa'ee isinii waraaba jechaa ture. Garuu haasawaa irratti viidiyoo tana keessatti waan ibsu qabaa inni waan ibsu qabdu ibsinne. Aboo jarri kun hundinuu ijoolleen tun hundinuu duroonni keenya kan bira taa'aa hundinuu ragaadha. Isaan lamaan kana qofaan argee warra nagayaan haasida nama hedduutti hin taane namoonni asirraa haasa'u ture hedduudha nama 20 olii. Laakiin ammoo isaan lamaan kun yaada kiyyaan wajjin waan walitti dhufneefin isaan lamaan kana harkadhe isaan kana wajjin illee gartee wal harkee yaadni keenya wal fakkaata jara kana nurra hoddommaatan jenneen dhiifnu abaddan wajjii itti dhiibanna jeetiin jara kanatti illee dhufe mee durii keenya lamaan kunis waan yaada kanarratti jarri kun walitti deebi'anii jarri kun bultii isaanii akka duraanii daranitti oolfachuu barbaadu keessatti gahee isaan taphachaa turan. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota maqaayishoo arragaa maqeen kun dhufee mana duniyaatu jira. Duniyaatu karaa sirrii jira. Daawwattoonni akkuma kana ja'a. Ani silaa illee uma sirriitti jira. Ani nama bultii namaa seenuu sifadu. Warreen bultii namaa seenullee na gubibchin qamadee bultiin namaa inshallah ni toltii bultiin baarii fi katiyaan toltii na geebchin qanii warreen immoo bultii namaa diinajee ituu yaa'u wallahi dawuu isaanii cilee bishaan buute rabbi haa godhuun jaa takkanaati baranan qumamma duraatu eessi jirtanii maaliif walitti dhuftanii walitti nalaalsinii isiniin kun dhiiraa akkamitti baar manatti hin deebisin isiniin jaa. Dhugaa haasawaa turte dhiyoo tanallee osoo qilleensa irratti hin ta'in gaafa wal agarreechaa turte. Siimeetiin jira. Naayimtee turte. Yeroo duraatiin isinirraa eegee hanqaa odoo hanqanaa'uuna inni dubbiin isaanii tuni walitti araarsaa baar galchaadhaa dhiirumaan nama barbaadaa makiinaa keessa jiran qayyasan hunda salaa irratti daawwatanii mana deebisuu qaba. Yaadonni keessan yaadni kee bareedaadha wallaa inshaallah haasinni kun gizee jaarsaa jaartii iddoo seenanii baay'ataa. Baay'ateeti namni kun akka walitti toluun feetu namni irra guddaa namni fadhane bar jaarsa jaartii dhiisi namni gartee obboleeyyan garaa tokko keessaa wajji dhalate yoo walitti yaare tokko obboleessa san tokko fakkaatanii tokko karaa obboleessa tokko karaa tokko goree namni gartee hanga obboleeyyan wal ajjeesuutti illee ni yaada haasinni kuni maalirraa haasidummaarraa jarri kun ummatumaan beene ummata duuba waan laalle warreen bultii namaa diigu haadhaabbatu arrallee borullee bikkaan harkatti walaa balloon laayirlee isaa irraa usuun taa'u walaa qobbo'uutti sanillee artistii keenya san gartee meeqa artistii beekadhu maqaadhaaf artistiin silaa wayii tolcha malee waan balleessu jecha sanillee irraan feene gandummaa fi biyyummaa fi jinni haasoosan nuti oromummaa waliin qabnaa fatihaadha obboleettii teenya biyyummaa fi gandummaa jee warri dubbii asirratti haasa'u haa dhaabbatu biyyummaa fi gosummaan haa dhaabbattu amma booda. Tamam. Mee qobbootuuf sanirraa haasa'u inni waan dheengaddaa haasa'u sana. Qobbootu gosummaa nama gosummaan yaani hin jaalatamtu yaani tokkummaa. Yani tokkummaa jaalanna malee gosummaan jaalannu. Gosaan Oromoon achi Oromoo qoqqoodu hin jaalannu. Obboleeyyanii Oromoon obboleeyyanii nuti gosummaa illee birkan isii warri Showaati warri Showaa gootaa bar. Warri Showaa gootaa bar. Showaan jechuun tuqama taatiiwi. Intaat. Showaan tuquun beektu. Showaan namaa sittuu ijoollee Showaa kabaja qabdi. Silaarree intala biraa taate yunus waan intala Showaa taateefi. Hanqa kana ol baatee qilleensa irratti waan biraa dhalaa biraa taate duruu waa meeqaa soite intalti Showaa kabaja qabdi. Dhalaan Showaa kabaja qabdi akkasumatti. Akkasumaan Showummaa fi biyyummaa fi kana dhaabnee nuti tokkummaa fi oromummaadhaan haa falmannu. Falmannee tokkummaa zaa addunyaan guutuun Oromoon tokko taatee baa fi dhiyaan
kaabaa fi kibbaan. Kibbaa walitti deebisee yaani waan akkanaa oofan. Adda qoodinsa kana. Adda qoodinsa. Abbaan fedhe waan fedhaan juu malee dhalaan shawaa kabaja qabdi dhalaan shawaa harallee tuqamuun taatu akkasumatti warreen fatiyaa tuxuutan laal if kabaja isiniif hima. Fatiyaan tuqaalleen taatu nama tuqutanii isinirra nadiifaa nama isinirra sammuu qabu isinirra sammuu qabdi akkasumaan abbaa mana kiyyaanni naraarfadhaa jettee inshaallaa akka manaa wajjin qoonqoo nyaannaa jettee qadaa afeertee hojii taa'anii nyaachuu sanis viidiyoo nuuf gadhiisi inshaallaa ni agarraa warreen amma immoo balbaltanii gubattanii baara adanii kute baarilli na ergi jee baaraa fuudhu duniyaatis jaarsa keessarra fuusina warri jiru dhaabbadhaafirraa ifin cinqinaadha. Qoriif waan hin nyaannee fi gubattu hin ta'in aanarrallee borullee isinumaanii lola. Akka jaarsaa fi jaartii rabbumaa beeka jedhanii jarri kun walitti deebi'uun isaanii yeroo dheertuudha miti inshaallaa yeroo gabaabduu keessatti walitti deebi'anii ni toltii yenna boo akkam jettan ni toltii haalaan toltii numaatu aggaadamni barganaadha kana lafattee fuutee abbaan zaamanatti akkasii jaartii isaatii hojii mana galee akkuma dheengattee son qadaa afeeree abbaa mana kiyyaatti son qadaa afeertee hojii tatta'anii nyaatanii viidiyoo gadhiisanii mana isaatti argamee akkam ta'a. Sheenaa bautaa namu hamtuu haaseetan akkasuma sheenaa bautaa namuutu baga rabbiin hamtuu nuti nama fireentii wal jaalachuu deemus ammoo akkam isaan kun jaarsaa jaartiiti ilmaan warraa qabanii ni raanfatanii warri akka sammuu qaffilli hundi sammuu qaban isaan. Ana asirratti isiniin galatoonfadha duniyaa tuubii fi najjaash tuubii namni hedduudha namoonni jiranii kanaafuu takkaa waan hamtuu isin dubbanne boojaraa kana. Tasgabbeessaa malee keessattuu duniyaatu bahaa galatoomtu waan kana isii biraas miilaanis dheeyxee isa biraas dheeyxee tasgabbeessuu keessatti haalaani hojii sirriitti hojjettee jirti ammoo si dhaganii jiran walis yeroo gabaabduu keessatti dubbii fixxee jirta gaafa fixanii immaa namni kun goda seenu. Hogguusan nama kana hojii wal fuudhuu teessan. Dallee baarillee dawwaleetiin gaafadhee khalaas haadha mana kiyyaa birattiin galaa dhiifa manaa goote fatiyaalleen akkasumatti abbaa mana kiyyaa khalaas haa galuu dhiifama godheefiitiin jiraa jettee waa hundanaa himtee jirti akka sammaashaallah isin akkasitti kabajjii abbaa mana sii galchuudhaaf isinis duraanuu shanii gootaati akkasumatti akka enu kabajetti rabbii si haa kabaju. Amaanis bira dheeyxeeti waan kana sirreessaa turtee misaa. Bira sirreessaatiin ture viidiyoo maali malee waa hedduudhaan bilbilaanis waluma quba qabnaa. Bultiin tarmukkatee teetumarra dhaabdeeti dhalaan garii manni kaana haa qabbanaa. Dhalaan gariin akkamitti haati immoo ati isiin ammoo waan bareedduu yaadaa jirti maaliif hin jee dhalaan gariin akkamitti isii baasee mana san seena lakki qabeenya irra baargaba qabeenya saneechi naafanii isiin haa baatu nuutti garaa wanni akkas zamaan jirtu qabeenya san hunda isiin harkate amma deengatee ol banii makiina qabaa wajjir katan qabeenya silaa isiin jiraachuu baatteen harkatan isiif fite riskii riskiisiit baarwaan qophaa fideen qabu riskii isaan labbii waliin qooti dhalaan biraallee ganaallee irra dhufuun teessu irra dhufnaan illee isiin hayyamnaaniif isin ayyamtee fi isaan lameen geenyaan sammalaa fi abba isaa beeka kana nunna kunuti amma immoo isii ala baasee baara labbee ilmaan isaa kophaa wanti ta'u anillee hin jaalanne eegamma immoo dhugumaa sanii walitti galan bultiin isaanii oowunaan inshaallah nutillee numa gammanaan malee wanni goonuu hin jirtu. Gammachuu guddaa qabna. Inshaallah waliin galanati yeroo gabaabduu keessa guyyaa xiqqoo booda waliin galanii ati immoo akka nama tokkotti isaanillee si galatoonfataa jiran anillee bar miilaanis bira dhaqeetiin isaas bira dhaqee akkasitti tasgabbeessu ture ammoo si qaceellotti isiin qaceelloo yaaboo isumaayichaa waan kan hunda dhiifnaa hojjaan jechuudha. Ani feene baariin makiinaa keessa galaa gisee jana akka bultiin jedii gamteetti namni hoomantiin dhufee isaati baara kana ni jaalattaa hundanaa jira. Makiinaa keessa maa kophaa hojjetee isii yaanii gabuu sirraa haasawanii. Makiinaa usmee maaliif baar kana duniyaan tuni jaalatti maaliif baar kana ittee dubbattiin aan jira. Ati gorsa isa gorsuuf bira dheetta. Obboleessa feeti obboleessi rabbii. Isin obboleessi isaan jechuun obboleeyyanii. Namni waan bira laala. Waan biraa fudhata. Ani ambultiin isaanii ogunaan maashaallah wayi an gammachuu malee uummata ambultummaan isaanii hawwatu. Akkasuma gammannaa nuti hundinuu hawaasni keenya haalaalleen irra guddaan akka gartee inni diibu. Jaartii isaa araarfatee waan isiin feetu godhee fi hawaasni alaa keessaan akka dhageenyutti waan araarsetuun illee nuutu si erga warri akka dubartiin
warri akka keetii kana jiru waan araarsuun jaartii ta'e daaba bittee fi hedduu jeetu wallaahi hordoftoonni daaba keenya bittee warreen fi akkatti bultiin mana bahar haa toltu jettanii rifattanii waan ta'aniin inshaallah bultiin isaa toltee Bultiin isaa toltee isinilleen jirti. akkasitti Galatoomaa jajjabeessanii komantii isinillee. biraa hunda akkasitti nu jajjabeessan galatoomaa daawwattoota keenya hedduu jaalanna onneerraa isin jaalanna bultiin mana bahar toltee jirti inshaallah taakkanaatiin isin wallahi toltee jirti inshallah nutilleen sababa rabbiin nu godhee tuma inshallah hanquma dandeenyuutu wooma dandeenyuutu tana waan dandeenyu nutis bira dhaabbanneeti itti jirra toltee jirti namoonni bira dhaabbatu kun hundinuu haa galatoomanii walitti deebi'anii gammachuu isaanii isin agarsiisuun oolan daawwattoonni ni arkan inshallah qariibatti ni arkanii hundinuu walumaan argu teenya gammachuun isaanii gammachuu teenya gammachuu isaanii rabbi nu agarsiisuun jaa yaada gammachuu isaanirraa agarree mee yaada gammachuu kanarraa akkam jettaa isaan kun walitti deebi'uun dhalaan faan Ani bultii tana isaan diigamuun feetu gaa isiniin kun isaan walitti deebi'u na gammachiifte hedduu akka na gammachiifte warri koomantii jala deemanii akka haadha mana keessatti araaramtuuf daaba maallaqa siif erginaa daaba bittaaf jiranillee haa galatoomanii hedduu takka haa galatoomanii silaafuu nuti dhalaan kun waliif adoonna sanumaafuu walirraan kaatan isin dhalaan bakka bultii tana walirraan kaatanii bultiin sanuu bultiin wayii safaadhaadhaasa sanumaafuu rabbi haa tolchu walitti deebiin. inshallah Shakkanaatii hordoftoota fi Hordoftoota daawwattoota maqaa ishoo akkasumaanuu waan keeriitiif dhufe inni kun waan keerii gartee hanqara hangara dubbachuudhaaf dubbachuun isaatu keeriidha. Akka karaa rabbittillee araarama namaa kana dubbachuun nama hamachuu taantuudha malee nama karaa sirriirra hin jirre karaa sirriirra deemuu hijibanii nama adda baasurra hijibanii gartee nama walii araarsuutu irra bareedaadha jedhanii kanaafuu hanqa dandeenyu yaalii goonee harkannee jirra isaanis harka nu Inshallah dhabnee hanga viidiyoo lamadaa qabannee isinii deebinutti nu hordofaa isiniin jennaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya. guyyaa walitti deebinee gammachuu walitti deebinee guyyaa sanaaf laa goonee akka ajaa'iba nu daawwachuu teessanii Inshallah. gammachuu isaan irratti qaceellotti wajjin wal arguu teenya nagaan nu jiraadha.